garuu dhiifama godhu. Yakka arra hojjetaniif itti gaafatamu. They will be held responsible. Namni qaama nageenyaa keessa jiru hoogganaan siyaasaa hundumtu Abiyyiif Shimallis dabalate they will be held responsible. Yakki ummata irratti hojjetamu ummatuma kamirrattu yakki hojjetamu keessattuu yeroo ammaa kana tokko tokkoon galmaa'eet kan ta'aa jiru. I know it, I can see it. Akka nifaa sallaalutti hin arga ijoolleen Oromoo. Rakkoon qabu. Warri garuu gubbarra taa'ee federaala naannoo godinootarra bakka hundarra ajajarra namoota duriiti kan ka'an. We know them listii isaanii qabna. Hin galmeessina. Nus jiraachuu baannu itti gaafatamu. Waan tokko beekuu qaban. Amma dura ce'umsi kun gaafa eegalu ta dabarte gundoo taafte guddoo ammatti kan gara taayitaatti dhufaa jiru obboleeyyan keenya waan ta'aniif gadoo kaleessa miidhaa kaleessa gahe dhiifne madaa teenya goggogullee baattu faashaa itti marree uummanni keenya haa obsu yakka kaleessatiif gumaa ol gaafachuu osoo hin taane yakka kaleessatiif adabbii ol gaafachuu osoo hin taane hunda dhiifne osoo beeyin by the way iccitiin sa'in waggoota 27 sunis galmaa'ee jira. Waggoota afran dhumaa eenyutu maal godhee galmee kiyya bira jira. Na bira qofa osoo hin ta'in bakka hedduu jira jechuudha. Gandarraa kaasee hanga federaalatti who did what? Eenyuun maal jedhe eenyuun maal godhe jechaa fi gochaan yakka nama keenya irratti hojjetame galmeessinee qabna. San hunda haa taa'u.